namni maaliif jireenya namaa dadhabaa jiruu namaa keessa jireenya mataa ofiiyyuu hin beennu jireenya namaa keessa maaltu nu gashee nu hin kan namoonni sooshaal miidiyaa tiktookaa feesbuuka garaagaraa fayyadamtanu waan nama gashine keessa maaliif gallee dubbii olii gadi oofnaa waan nama gashu utuu lafa jiru wanti nuti irraa dubbannu hedduun utuu jiru waan nu hunda kalle waan nu fakkaan waan yoo dubbannes waan faayidaa hin qabne irratti yeroo keenya maaliif gubnaa maaliif haga yeroo keenya kana irratti gubnu qubee jecha lama maa hin baran maaliif jecha khayrii tokko hin dubbanne sooshaal miidiyaan kun waggaa meeqatti fayyadamuu jirra khayrii isaa waan argaa jirru sherrii isaa irra caalaa jira yeroon taa ilaalu nageenyi adursu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu akam jirtu kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii Rashaattuu jalatti argamtan hundi keessanuu nagaa keessanii nagaa kootee galata rabbii namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha hordoftootan kiyya warri haga yoonaan jajjabeessaa jirtan guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha gara qophii kiyyaatti guyyaarraa kanan qabadhee isiniif dhufetti adabarru haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii nu faana turaa isiniin jedha innis obboleettii keenya tokko kan biyya Saudi Arabiyaa irraa galtee waa'ee sooshaal miidiyaa kanarra olii gadi oofuu jirtan kun waan hunda kalle miti waan rabbiin biratti illee khayrii nuu qabu miti ammoo rabbii keessan sodaadhaa itti gala keenya borii hin beeknu khayrii hojjetannee qabnu tokko hin jiru ammoo rabbiin sodaannu yoo rabbiin sodaanne malee namni nama sodaatu silaa hin jiru waan nu fayyanne kana malayaanii kana ammoo adeemnu rabbii keessan sodaadhaa gara tiktookii yoodhaan gara feesbuukii yoodhum waa'eedhuma isii kanarraa dubbataa jirtan ajandaa godhattanii waan nu galchinedha maaliif jiruu namaa keessa galtu maaltu nu dhibe maaltu sin gashee waan kana dhibu keessa yeroo baay'ee namoonni garaagaraa waan nama hin gashine tokko keessa galtaniitu ajandaa godhattanii irraa olii gadi afarsitu khayrii tokko wanti nu qabu hin jiru yoo sharrii ta'e sharrinni keenyaa yoo boriitu himamee hin dhumu rabbiin biratti akka nama khayrii hojjetatee qabu maaliif waan namaatiin jiraattu rabbii keessan sodaadhaa wannan isiniin jechuu barbaadu malee waan biraa waan an jedhu hin qabu ammoo yoo rabbiin sodaattanii namni rabbiin sodaatu nama naayibeessu nama waan jedhu jechaadha mucaan asirra galte kunis Kadir Tuubii yookaan naayifii Tuubii ka jedhamtu haadha manaa Kadir jechuudha biyya galanii jiru akkuma suuraa isii kana argaa jirtanuu jechaadha suuraan isii sirriidha yeroo isiin biyya Arabaa keessa jirtuuf gara Itoophiyaa yeroo galte waliin fakkaatu ammoo yoo wal fakkaachuu dhabee jedhee rakkattee yookaan beeloftee yookaan waan nyaattu dhabdee miti qilleensi biyya Arabaa keessaatiif qilleensi gara biyya keenya yeroo gallu biyyi keenya biyya qorraati biyya qabbanaati akkuma beektanu kan jarri jiraata magaalaa Finfinnee immoo akka malee qorra akka malee waan qorruudhaaf biyya Arabaa immoo akkuma isin beektanu biyya gubaati biyya howwaati namni mukayyafa malee taa'uu hin danda'u jechaadha kanaaf haalli qilleensaa yeroo jijjiirame jedheen namni bifti isaa ni jijjiirama ati akka waan ofii keetii jannata keessa jirtuuti maaliif nama aybeessite aybii kan kee ho'i aybii kan kee kana namni akka inni dubbatu ni beektaati yeroo aybii namaa akkasitti wanneetu garuu baay'ee tokko gammaddaniiti kan isin waa'ee namaa sheerii gootanu akka waan ofii keessanii biyya kanatti aftanu jechuudha hundumti keenya gara biyya sanaa galuuf deemna namni jijjiiramne hin jiru biyya tokkorraa gara biyya tokko yeroo deemtu namni inni jijjiiramaa jechaadha kanaafiyyuu dhiira ta'e shamara ta'e waan hunda kalle keessa maalimmaa siyaa namaa ofirratti fudhanna amma isii kana hamachuudhaan isii kana suuraa isii olii gadoofuudhaan isii kana waan hin taane jechuudhaan akka maasiyaa isii kana ofirratti fe'aa jiru ni beektuumi garuu kana wallaaltanii miti yeroo ammaa kana wallaalaan hin jiru barnoonni bakka garaagaraatiin inuma kennamaara maashaallah maalimmaa siyaasii kana ofirratti fudhannaa nuti maaltu nu dhibame waa'ee isii kanaan kan gaafiinati ta'e isiin akka barbaadde yoo taate jettee maaltu nu dhibeedha wanti nu gashu jiraam isiin adiimattus agurraachoftus addaattus abbaa manaa isiitii taanaa wajjiniin jiraataa jiranni isin immoo warra sirraa kun yeroo isin gara biyya galtu waa isin fakkaatu gariin faan immoo maal jedhu durumayyuu meekaappiidhaan malee isinii malkiinsii waan biraati minaamin jedhanii kan arrabsan fa'itu jiru ammoo rabbii keessan sodaallaa namni biyya ofii keessatti akka fedhetti yoo jiraate jedhee jiruun biyya ofii qananii biyya kanaa biyyi kun waa gammachuu namaa qabaate miti biyyuma ofii keessa waan fedhan fakkaatanii jiraachuutu irra gaariidha jedheen filadha kanaafiyyuu waa'ee isiirraa gadi bu'aa isiniin jechuu barbaadeeti angaruu jaras beekee miti garuu waanuma isin hojjettan kanatu baay'ee qalbina cabse wallaahi waan namaa irratti illee hin hojjedhu annamaanis waan hin jedhu yeroo namni immoo akkas jedhu yoon waan jenne iyyuu keessoo kootti na gubaa jechaadha wallaahi na gubaa maaliif waan nama ndakalle tokko maaliif namni kun maasiyaa dalagaa maaliif waan isiin waa'ee isiitiin amma waa'ee isii maqaa isii kana ka'uudhaan isii hamachuudhaan isii jechan taane jechuuniidhaan akka maasiyaa isii irraa fudhannee ofirratti fe'aaru ni beektu boritu guyyaa qiyaamaa isa keenyaatiifuu gaafannee waan dhumu miti jechaadha nuti keenyaayyuu maasiyaa numti inni keenyaayyuu jechaadha
Kanaafiyyuu waa'ee isii kana asumatti adeefnu waa'ee isii kana qofa osoo hin taane waan garaagaraa ajandaa godhatanii waan maasiyaa namatti ta'u waan bariitu faayidaa namaa hin qabne ammoo yeroo keessan hin gubina rabbii keessan sodaadhaa wanti yeroo irratti dabarsan hedduutu jira khayriitti wal ajajuu sharriirraa wal dhorkuu hadiisa tokko lama wal barsiisuu quraana barachuu miidiyaan kun itti fayyadamuu malee nutti fayyadamuudhaan miti kan irra jiraataa jiru irraa fayyadamnuudhaan malee irra guddaan keenya ammoo nurraa fayyadamaa jira malee nuti hagatti fayyadamaa jirru muraasaa jechaadha. Kanaafuu rabbiin fitnaa zamanaa kana jalaalee rabbina jaanu haa baasu hunda keenya rabbiin haa tiksu yoon dogongoree rabbiin dogongora kiyya naaf dhiisu isinis immoo bakka dogongorri jirutti walitti himaa bakka namni tokko isin biraa waan namaa aybeessuudhaaf waan namaa irratti hojjechuudhaaf yeroo inni deemu wanni akkanaa kun hin ta'u wanni akkanaa kun waan rabbiin illee jaallatu miti jedhaati amma beektan wal gorsaa isiniin jedha anis wantan qabadhee dhufe kana fakkaata agaa yoonaatti warri naa wajjiniin turtan turtii gaarii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha yoon dogongoree dhiifama isiniin jecha ammoo obboleessa keenya kana hin kabajna hin jaallanna jechan taane namni jechuun immoo annatti hin toluu jechaadha innis nama Oromoo tokko waa saba biraa miti silaa Oromoon kun wal xiqqeessuudhumaan baay'attu asirra kanaafuu waan akkasii kana jijjiirru wala jaallannu wala kabajnu jechan taane wal irratti duuluu kana hadiifnu kanaafiyyuu viidiyoo jarri qabatanii dhufan tokko waan khayriiti kan jarri qabatanii dhufan waa ijoolleen biyya arabaarraa yeroo galtan akka nuti itti simannu mana keenyatti isin finnee asii gara maatii keessanitti nagaadhaan isin galchinaadha kan hin jarri irraa dubbataa turan isin immoo sikiriinshootii irraa gootanii suuraa sana fuutanii kan Saawudiitiif kan biyya keessaa wal biratti fiddanii hiitanii ajandaa irraa godhatanii haasaa turtanii jechaadha. Kanaafiyyuu IB keessan IB waan namni fakkaatu kana fakkaataa sana fakkaataa namaan waan hin taane jechuudha of qusannu isiniin jedha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama rakafuuna jira jirtanii baga jiraatan jecha. Ar'amtana bulayyan kiyya suuraa naafi xiqqaa guddaan keessan asirroofaa jirti. Xiqqaa guddaan keessan suuraa isii asirroofaa jirtan jechuudha. Suuraa yeroo isiin biyya Arabaatti kaatee fi suuraa yeroo biyya galtee walafa fuutanii hundi keessan nuti ofaa jirtan jechuudha. Dhugaadha suuraa waliin fakkaatu suuraan ammaa kunis suuraa biyyatti ka'ame yookaan agartee kan biyya Arabaatii miti jechuudha dhugaadha. Maaliif nam tokko gaafa biyya deemu qilleensi wal dhaba qilleensa namoonni tokko fuudhetiin suuraa kana itti qoosa yookaan itti kolfuu itti qoosuu akka waan namni yookaan rakkinaaf akkas ta'ee akka waan namni waan nyaatu dhabee akka waan namni yookaan rakkoo biraatiif yookaan rakkoo biraatti saaxilamee akkas fakkaatee isin fakkaatee faaqeedhaan fakkaata kuni dhugaadha suuraa waliin fakkaatu garuu haala qilleensaati. Micattiin tun biyyalloo jiraatte nu caalaa jiraataa jirti si galee. Magaalaa Finfinnee keessa jiraatti. Yoo Finfinneen dabbare gabbaatee warra ofii bira dhaqxee aanan dhuyde deebiti. Magaalaatti yoo galte takka nyaattee lama nyaattee buddeen xeefi nyaattee jiraatti waan feetu dhuydi garuu rakkoon jiru maali qilleensa. Qilleensi ilma namaa kana guutumatti gaafa sirraa gabbeen jijjiira waan nyaattu waan dhuydu dhabdeetii miti qilleensa. Wanti nu nyaannu biyya Arabaa kanatti fakkeenyaaf mee ati amma biyya Arabaatti maal nyaatta? Yoo guddate ruuza yeroo lama sadi nyaatta yookaan kumzii nyaattami maaliif qilleensa biyyaati malee yookaan akka waan namni rakkinaaf beela'ee rakkoo gargaraa fa'aa isa mudatee fa'aa akkas ta'e fa'aa isiniif fakkaate nama suuraa nama rafatanii rakkooftanii fa'aa qeetan. Wallaahi wabbillaahi yoo isiin sun keessaa jechuun mee jaarsi isii nama magaalaa Finfinnee keessa taaksii boolee irraa fuudhee magaalaa kan guutuu keessa deemu nama makiinaa qabu namni waan nyaatu dhabeetimti qilleensa. Kana yoon beekin ati akkamitti jiraatta nama akkamitti ilma namaa qeexa qooy beekuun dirqama kun jireenya biyya namaati. Kanaafuu warroonni suuraa asii uffatanii olii gooftan dhaaba. Okay? Ati illee caraan akkasii gaafa galasi mara qabachuu waan taateef. Caraan sun si dhaqqaba. Namni kun waan nyaatu dhabee yookaan waan dhugu dhabeeti miti. Qilleensa biyyaa tufuu namaan taane. An fakkeenya sirraa gabbeen ture. Gaafa sirraa gabbeetti coraan kiyya kun akka fakkeenya hansaraa beektaa inni beekame hansaraa. Akka hansaraa boqqooloti sirra addaatee sirra akka gadduu dalaan yeroo surree baafattuu coraan kun adii kun sirraa gabbu'aa deema. Saniifi malee dhimma biraatiif miti. Warroonni amma sirratti yookaan hooliyyii waan beekni fiddee itti kolfitee akkata kun mamnu'a. Okay? Akkasii jabaadhaa ni agartan garuu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.